warroonni yaallee jiraatan ammarraa eegaltanii irraa keessan yaaluu ni dandeessu. Egaa qootiin 48ffaa 47ffaa guyyaa irraa sa'aatii kanarraa eegalee ba'uuf jechaadha waan ta'eedhaaf carraa gaarii isiniif haa ta'u. Akkuma duraanii namootni irratti hirmaachisne namoota 6,000dha. 6,000 sana keessaa kan mul'achaa jiru paadii jechuudha. Paadiin kun namoota 100 of keessatti qabateera waan ta'eedhaaf jaatamaan isaa hin mirkaneessinaa. Carraa gaarii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 57 59 60. Egaa inni kun haala kanaan mirkaneeffameera jechuudha. Warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u. Ammumarraa eegaltanii carraa keessan yaaluu ni dandeessu. Koodiin 47ffaa sa'aatii kanarraa eegalee ba'uuf jechaadha. Koodiin 48ffaa xumuramuuf sa'aatii muraasa qofa tafe waan ta'eedhaaf ammumarraa eegalaatii iskiriinshootii keessan ergachuudhaan qarshii 200 qarshii 500 badhaafamaa isiniin jenna. Kanaan abbaa carraa filannoo keessan waan gootaniif guddaa galatooma. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 27 28 39 40 41 42 23 24 25 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. Egaa inni kunis haala kanaan xumurameera jechuudha. Warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u. Warroonni yaallee jiraattan ammumarraa eegaltanii qarshii 200 qarshii 500 badhaafamaa isiniin jenna. Karaa kamitti deemna? Karaa koinii lakkaa'utti deemna jechuudha. Karaa feesbuukiis karaa tiiktookis warroonni daawwachaa jirtan akka sagantaa keenya xumuraatti haayataan nu hordofaa isiniin jenna. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Egaa warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Warroonni yaallee jiraattan koodiin 48ffaa haala bareedaa haala ajaa'ibaa sa'aatii muraasa booddee hin xumurama waan ta'eedhaaf warroonni yaallee jiraattan ammumarraa eegalaatti carraa keessan yaalaa isiniin jecha daqiiqaa muraasa booddee abbaa carraa koodii 47ffaa baasnee isinitti agarsiisna waan ta'eedhaaf hagaitti haayataan hordofaa isiniin jenna. Filannoo keessan kananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa.
Tole warreen argachaa jirtan 48 farsin. Saban terhadap sini. Belajar, habis itu belajar. Belajar, organ kita, mana belajar. Akustik kan sudah mana. Kalau cuma seni dia, sari si dia, karena telegram si dia. Dapat terus kalau si dia. Kami tak bertahan namanya. Kami sedang ketang dalam merasa tujuan. Merasa tujuan. Lalu dan des. Ragari seni patau seni jecha Roni jale udratan Murai galat ragasan Yala Abat ras Taa seni jena Kodin Awur kami terbafaga Anit arah Esa kati Enyuhat kati Ada basuf Dakika merasa botet Noa bawanti dapi Roni kara Facebookis Kara TikTokis Buka web kadersan Angka sekejap ini murat Hata Nur Dufa sini jenna Mersa Kodin Abutami Torbapa Saat ikan rai kali Bukti cara Kodin Abutami Seditepa Kala baridatin Jalk Abirawan Tidap Rakun Sinin Darbin Abat Rata Asin Jecha Garshid Ipalaman Garshid Kumat Ipashan Dan Abama sini jenna Lano kisang kalanya Abat Rawang Kutani Kutra Kalatoma Warun di TikToki kalanya Abat Rawang Follow Guran Nihiratan Follow Guran Karena Facebookis Follow Guran Ergawan Cara yang mubuh sekitar bawaan tiada api hendak kasih sini jecha video YouTube masa ada wucu berbadan karena YouTube kalian dapat rayu dinten maka bahasani angga aburtami uji aburtami jaafa tiga waktu ni dan desuan tiada hamata godin aburtami jaafa aburtami jaa berbapa bau secara wan tiada api esak kabu enyula kabu ada basu hadim najra ran cara gari sini foto. Ada cari kan ini. Saya ketemu kamera tenaga kerja zaman saya jual. Matu kau penjualan ni, mana sih jual mana gitu. Kau mesti jual ke sana ke situ lah, yang mesti jual. Jangan kalau tiada orang betul ini nama tak, saya yang mesti jual. Tapi kau pasti tenaga sahaja. Ada yang mudah buat kita kerja sih. Kau ke sekarang lama wali maki orang betul wali maki. Cakap kali orang betul wali maki orang betul wali maki. Sadi kau ke sana bas. Kau ke sana bas. Kau.
Afaan carraa guyyaarraa lakkoofsa 921 abbaa carraa koodii 47ffaa. Lakkoofsa 921. Maqaan Tasfaayiraa bilbilaaf. Eessa akka ta'e eenyu akka ta'e adda baafanna waan ta'eedhaafi. Bosi sare wali salam madara Tokko irra deebinee bilbilaa fi isa booddee dhumarratti bilbilaa fi qarqarraa baasutti deemna waan ta'eedhaaf irra deebine tokko. Waan carraa tokkoffaa bilbila kaasaan jiru carraa geetumarree booddee bilbilaa fi gara carraa lammaffaatti deemnaa jechuudha. Gara carraa lammaffaatti deemnaa. Gara carraa lammaffaatti deemnaa. Kenna dhugattu. Baay'ee. Tokkeenaa dhaabbadhu. Fakkii duwwaa akka ta'e kaameraatti naaf agarsiisi. Tokko sanaa gashii. Lama waliin makii barangito waliin makii sadii tokko keessaa naa fuudhi tokko qofa keessaa naa fuudhi. Abbaan carraa lammaffaa lakkoofsa 4,073 galatoomii lakkoofsa 4,073 abbaa carraa lammaffaa. Lakkoofsa 4,073. Lakkoofsa 4,073 abbaa carraa lammaffaa. Mabruuk jedha maqaan Mabruuk.
Abbaan carraa lammaffaa kana mabruuk. Vasco, please wait. Please, the subscriber you have dialed is now busy. የተደወለላችሁ ደንበኛ መስመር ስለተያዘ እባክዎ please ቆይተው ይደውሉ። Please, the subscriber you have dialed is now busy. Please redial later. የተደወለላችሁ ደንበኛ ቴሌግራም keessan galaachi namoonni keessatti የተደወለላችሁ ደንበኛ መስመር ስለተያዘ እባክዎ Abbaan carraa lammaffaa bilbila kaasaa jiru karaa carraa isa tokkoffaatti deemnaa jiru. Kaasiis mokkorraa fi abbaa carraa tokkoffaatti bilbilaa jirra. የተደወለላችሁ ደንበኛ አይመልሱም። የተደወለላችሁ ደንበኛ Abbaan carraa tokkoffaas lammaffaas kaasaan jiranuu gara carraa sadaffaatti adeemaa jechuudha. Bilbilaaf. Deebinee bilbilaaf waan dheeraaf rakkina qabu. Carraa sadaffaatti adeemnaa. Hojii. Dukkanaa dhaabbadhu. Kaameraatti harka keenyaaf agarsiisii duwwaa akka ta'e tokko reessa naqashii lama waliin maki barambitti waliin maki sadii tokko keessaa na baas tokko qofa. Abbaan carraa sadaffaa lakkoofsa 5,458 lakkoofsa 5,458 abbaa carraa sadaffaa. Shaniif 458 lakkoofsa 5,458 Ahmad jedha maqaan Ahmad maqaan Ahmad jedha abbaa carraa sadaffaadhaaf isaanis bilbilaa fi Hello. Hello. Akkam jirtu fayyartuu? Fayyartuu akkam jirtu? Nagaa jirtu?
Jara galata Waaqayyo kananii abbaa carraa bukkeeraa isinii bilbilaa jira. Abbaa carraa sadaffaa taataniirtu. Maaloo bajaajii wayii keessa jira baay'ee dhagaan jiru bilbilu. Ash. Irra deebiidhaan abbaa carraa tokkoffaadhaaf bilbilaa fi abbaa carraa lammaffaadhaaf immoo bilbilaa. Egaa koodiin 47ffaa biyyaarraa haala bareedaa haala gaariitiin xumuramee jira. Warroonni abbaa carraa tokkoffaas abbaa carraa lammaffaas bilbila hin kaasnee karaa sooshaal miidiyaa keenyaa karaa feesbuukii karaa tiiktookii hin maxxansina waan ta'eedhaa fi achirraan ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Egaa karaa tiiktookii karaa feesbuukii warroonni daawwachaa turtan guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jecha qophiin 48ffaa haala bareedaatiin jalqabeera waan ta'eedhaa fi carraa keessan yaalaa abbaa carraa taasisan jennaa ulfaadhaa.